السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل يمتوتا في وردفتو دخينيا إيجا أرلي أكما خلي سوادي سنسين ني بيسا أورهان سدفان قلك فمي وانجروف بيسا سدفا خيستي وانتوتا دبتامي كوالين دبنوتها إيجا بيسا سدفا خيستي وانتي سنتي مراندرتي فيديو كينيا كان لايك كورودان أكجل قبدا أسمان سنقافنا أكسمي ريوتا كيساني في شير قرادا وروني هارو تاتن چانالا أورو ريكر دبكيدا سبسكرايب قد چوران ملتو بالبلا خانتو قران أولي رخايد دا إيجا بيسا كينيا سدفا خيستي واني تأجرو أورهانغا akkuma beekamu boorsaa keessatti waliimaa yookaan eeba guddaa takka taasiseeti jira gammachuu boorsaa injifachuu keessatti jechuudha namoota baay'ee illee achitti yaameeti jira aspoor jaafi filaavius illee achitti argamanii namoota baay'ee achitti yaamee dikkisii ajaa'ibaa taasiseeti jira kanarratti hundaa'uudhaan jalqaba irratti wanti takka kan isinitti himu akkasuma Teemurtaash akkuma kanaan dura isinitti himee jiru Teemurtaash du'ee jira fakkaata sababa sanirraa ka'uudhaan diina injifachuu isaarraa kan ka'e akkuma gaafa Usmaan beeytan diina injifata yeroo diina tokko injifatan yookaan yeroo nii fi gartee diina waliin lolu jiran kan qabsaa'aa jiran tokko injifatan diggisii ajaa'ibaa yookaan eeba ajaa'ibaa ni taasisu akkasuma kanallee yeroo kanallee diggisii ajaa'ibaa taasisan kanaaf jechuudha Teemurtaash akka waan du'ee jiruuti fakkaata jechuudha yookaan isa xumuree akka waan jiruuti fakkaata waliin laallu taha kanarra kanuma wal qabatee Orhaan Bey sagantaa guddoo qopheesse keessatti lafaa ol ka'uudhaan maal jeetu ture keessummoota isaa warra achi dhufan kan bulchaan dhufee fi akkasuma kanii fi ambaasaadara ta'ee achitti argaman jidduutti ol ka'uudhaan baga nagaan nuuf dhufta yookaan waamicha keenya dhageessanii baga nagaan nuuf dhuftan jechuudhaan achirratti ol ka'ee isaan galatoonfateeti ture lammaffaa irratti deebi'uudhaan akkuma ol ka'eetti khaliifaa islaamaa bulchaa magaalaa Masriitiif obboleessa kiyyee jechuudhaan achirratti ol ka'ee nagaa isaa akka ergeef yookaan nagaa isaa akka dhaammeef achirratti ol ka'ee dubbateeti ture kanatti aansuudhaan achirratti ol ka'uudhaan baay'ee achirratti akka ergamaan rabbii ajajetti gooftaa ummata gabricha isaa dhalaa sultaanaa gabrummaadhaan akkasuma guyyaa fi halkan bulchuu hirriba tokko maleetti jechuudha akka bulchan achirratti jechuudha dubbateetu ture jechuudha yookaan hirribni nuuf haraami jeeti jira kanuma wal qabachuudha warra karaa rabbii keessatti yookaan daandii qaceelaa kana irratti lolan akkasuma warra qabsa'an akkasuma warra kana irratti jechuudha shahiidoman duniyaa akhiratti akka milkaa'ina arkatan loltoota isaanillee akkas achirratti jajjabeeseeti jira achuma irratti jechuudha rabbiilleen akka addunyaa lamaan keessatti isaan milkeessuu du'aa'ii godhaniiti tureen loltoonni isaallee aamiin jedhaniiti turan kanuma wal qabatee akka xiinxala keenyatti yeroo tachaanu bakka kanarratti dila kana haasa'uun isaa jechoota dhumaa kanarratti ammoo wanni inni dubbate kun loltoota isaa jajjabeessuu fi akkasuma lola guddaadhaaf akka deemu achirratti jechuudha kan nu mul'isu ta'a jechi kun akkasuma khaliifaa islaama Masrii baay'ee galatoonfatee jira yookaan nageenya isaa ergeefiti jira yeroo maalii khaliifaa Masrii kanaa fi inni hariiroo cimtuu walitti qabanii kan jedhamu achirratti illee nagaa erguun isaa kun ni mul'ata jechuudha yookaan akka waan waliigaltee guddaa qabaniiti fakkaataa loltootaan deeggaruu akkasuma yaadaan illee wal deeggaruun ta'uu danda'a obboleessa kiyye achirratti dhaammatee jira kanuma wal qabatuudhaan Orhaan Bey wanta guddaa kana yookaan sagantaa guddaa kana gaggeessuun isaa maal mul'isa akka yaada keenyatti jechuudha Orhaan Bey bara haarawaa akka amma jalqabee jiru nutti ni mul'isa jechuudha asii booda namoonni baay'een duraan Orhaan komachuu turre baay'ee Orhaan kun hin taane inni komachuu turre akkuma viidiyoo kanaan dura keessatti isiniif himee ture maal fakkaatanii beeytanii kutaa takka haga 10 san jidduutti seenaa Usmaan jechuudha kurulus Usmaan jennee duraan karaa dhaabnee turre san bara san guutumatti cufuudhaaf jechuudha maaliif jennaan hedduu nama dararaa akkuma duraan isinitti hime kaayyoo karoora duraan itti deemaa jirtu takka gaafa jidduutti odoo ati dhaabuu hin barbaanne jidduutti akka malee itti dhaaban barri sun ni ulfaataa itti fufsiisuudhaaf kanaaf jechuudha bara Usmaan san cufuudhaaf kutaa takka haga 10tti Mahamad Bozdaaq itti fayyadamee ture haga san jidduutti dhuguma baay'ee namoota hedduutti jibbisiisu ture garuu ammoo kutaaleen asii booda akka nu dinqisiisu abdii guddaa qabna isinilleen akkasuma na fakkaate jedhee yaada akkasuma warroonni koomentii jalatti yaadota garaagaraa hedduu naa kannaa jirtanii biyyoota irraa daawwachaa jirtanillee kanutti himaa jirtan kanaafuu warroonni Itoophiyaa keessa jirtan please VPN appii VPN jedhu Play Store irraa buufadhaati isa san yeroo buufattan connect godhuudhaan yeroo inni mallattoo akka qulfii takka gara gubbarratti isinii bee yeroo san dhuftanii viidiyoo keenya akka nu daawwattan asumaan isin gaafanna warroonni biyya biraa jirtanillee hedduu galatoomaadha share nu godhuu hin dagatinaa akkasuma mee isinoo fiilmni kurulus Orhaan kun gara fuulduratti maal fakkaata yookaan haalaataan isaa kan namatti tolu taha koomentii irratti nu barreessaa haga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti nagaan nuuf tura.